Jara jirtu hordoftoota Qabduu TV akkam jirtu nagaa keessanii jecha Qabduu TV akkuma beekamu yeroo garaagaraatti namoota dhaggeeffattoota keenya fi namoota beekamoo akkasumas namoota dhiibbaa uuman garaagaraa qabanii isin dhiyaachaa akka ture yaadatamaa akkasumas immoo qophii addaa akkasuma keessummaa jabduu fi beektuu ogeettii qabadhee isin dhufee mudannoo muuxannoo isheerraa akkasuma immoo waa'ee jireenya isheerraa waan baay'ee baratu jedhee abdii waan qabu fi hamma xumura qophii keenyaatiin hordofaa jechuun hawwii godhaa akkasumas immoo Qabduu TV subscribe gochaa share commentii gochaa nufaana turaa jechuun hawwii godhaa baga nagaan dhuftee gara Qabduu TV'tti Qabduu TV kabajee studio keenyatti argamu keetiif thank you jechuun barbaada maqaa dhaggeeffattoota gooti. Baga nagaan miidhaganii sirrii kabajanii to'amuun keessaniif naannoo keessaniif isin jedha galatoomaa. Namoonni baay'een miidiyaa kanarratti si beeku akkasuma karaa tiiktookii hojiilee garaagaraa akka hojjettu anis nan beekaa dhaggeeffattoonni keenyas muraasni isaanii beeku jedhee yaada warroota si beekneef immoo eenyu jedhamta? Ani Beetiin jedhama. Yeroo ammaa Dubaay keessatti jiraadha. Hojii onlaayinii biizinasii garaagaraa hojjedha. Namoonni muraasni jedhee kana yaadaa jechuudha naggaadhiidha. Akkasuma akka namni gaafa uumamu hedduu itti dhalatee qaba. Beetiin eessatti dhalattee eessatti guddattee? Ani kanan dhaladhee magaalaa Gincii kan dhaladhee akka mana makaanii qormaan nutti baay'atas nan ka'as nan kufaas. Ani ofii kiyyaatiif namni ofii kiyyaatiif ani goobaziidhaan jedhu ani garuu dhibbaan dhibbatti ani cimtuu dubartii akkan ta'e asumaan biraa jechuun barbaada. Namni beektee dhugaadhaa waa baay'ee jireenyaa qabaa, waan baay'ee keessa darbaa, waan baay'ee keessa imaleeti kan milkaa'ina irra gahu. Ati immoo chaalenjiiwwan baay'ee akka dabarsitee beekaa. Namoota tokko irraa isa dhaga'an ture, sirraas akkasuma dhaga'an ture. Mee haalli Itoophiyaatti dabarsitee Finfinnee keessatti maal hojjechaa turtee? Itoophiyaa keessatti akkasuma maal hojjechaa turtee? Ani barumsaan dabarsii tokko amma 12tti baradheera. Yuunivarsiitii digirii koo jalqabee tanan digirii lammaffaa natti dhufnaanan jidduudhaan dhaabee barumsa koo barattuu cimtuun ture. Yeroo mucummaa irraa gaafa daa'ima ta'u dur mana barumsaatti maal ta'uu barbaaddu gaafa jedhanii dooktoraa kun immoo paayileetii jedhan yeroo mucummaa kee maal ta'uu? Ani karaa nagdis nan hawwa ture maaliif abbaan koo nama cimaa nama goobazii nama bakka nagdii kanaa jabeessu waan ta'eef akkas karooran qaba. Achis immoo isuma laalaatu guddannee waan ta'eef jechuudha. Dubaay dhufee tonan immoo akkuma tasaatti kana nagdii keessa galee jechuudha. Wanta tokko ani waan karoorsee galmaan ga'uun yoo baadheeyyuu hojjechuu yaaluu baay'ee na gammachiisa. Biyya keessas bu'aa baay'een keessan dabarsee absoo mucoo kiyya faana mucoo kiyya baay'ee ishee jaaladha. Namoonni tokko amma daa'imman qabdee jedhu nana mananii asumaan yuutuubii irrarree amanaa wal ilaaltanii jechuudha. Chaalenjii baay'ee dabarsee shifaana. Ajeen keessattuu na cimsinatti fakkaataa jechuudha. Beetiin mucaa qabdii qabda jedhanii ana warroonni ajaa'ibsiifatanis jiru, warroonni raajeffatanis jiru. Kun immoo carroomuudha mucaa qabaachuun kee sarabniiree namni leenjii jennati yeroo abaarayin mucumaadhaan argatte. Umriin meeqa ta'e? Maqaan ishee eenyu jedhamti? Maqaan ishee Maqee jedhamti. Yaa kennaa waaqaa jechuudha. Jira miti odoon baradhuun ishee argadhe waan ta'eef kanaaf maqaa kan moggaaseef. Kennaa waaqaa waaqayyoo naaf kennee. Waaw. Umrii meeqa ishee nama? An moggaa jaala. Waaw. Matiitii haadha akkamiiti ati? Chaalenjii baay'eedhaan guddisee ishee jechuudha. Chaalenjii kana hin jedhamne hin dabarsee isaanin cimtuu ta'e natti fakkaatee ammayyuu as geessanan bu'aa baay'ee dabarsee Dubaay keessatti wanta kamiyyuu kanan dabarsee shifaan isatti na cimsee natti fakkaatee እና
أكتسان إشي وفاي ودمن بلدو تسرع كني وممتي جتشو أنا عمي جري فريدي أجمع إشي قدي سنجرو باين التلفاتة تولي جتشو أما يوكا بفركا في دينانا نتيسي جزيت الدوماتينيس عمي جراني فلاتاني وان ديفو باي تشالنجي فانا لبرسي قالوا كده تربي وندر بيسكيرا واي ساعد دينا سو كسبون دلوان تيبو عافوتي Yeah, I think Germany hard education ilmu dar banyak one ketika bis hati itu big why not agak aku aim to you namni keran sa rafam biju so atwaize namni la jalga basaman jasa fakat mati sa fakata atimo nama bayi cimtuda akkasumas haadha cimtuudha dhugaa baay'een isin ingilisiifaadhaani mucayyoon keetis immoo akkasuma maatiin kee qabdu TV hordofaa jiru jedhee namni qaba. Mee Makiliitiif akkamitti jaalala kee ibsita? Makiliit koo bareedduu koo sin jaaladha. Qaxarii kwaati qaxariidhaan sin jedha. I think akkamitti akka taatu abdiin qaba. Ay baay'ee aktiiviidha dhugaa garuu dhugaa haadha jechuun anis haala cimtuun qaba haadha goobaziin qaba maaliif jireenyi tokko yookiin abbaa faana ta'uu kan ibsuu danda'u wanta haapin gizee godhudha ani abbaa ishii malee guddisaa jira jechuudha garuu wanta baay'een ishii faanaan dabarsee baay'ee wajjin deebi'eera ishiinis deedofteerti na faana even mana namaayyuu ishii qabadhee galee taa'eera waggaa tokko wanta inni ishiidhaa bibbituun Away beri jechuudha challenge baay'ee na wajjin dabarsitee na kanaafan itti boonatti qaana'u haadhumaan immoo kennaa rabbiiti waan ta'eef jechuudha umuriin daandisuu haadhumaan waaqayyoon nu jedhe umuriin daandisuu jechuudha. Makiliit dhageessita harmeenkii baay'ee akkas jaallattu baay'ee akka si dinqisiifattu nama jabduu anarraa jabduu taatee barumsa keetti cimtee dugdaa akka ishiidhaaf geessuu hawwii qabdu siif ibsiteerti. Tolni haa ta'u beekti ijoolleen mana malanii hojjetanii I think biyya Arabaa gaafa deemanii Beeruutiin deemu, Joordaaniin deemu, biyyoota garaagaraa deemaniiti achirraa gara kanaatti dhufanii hojjetu jechuudha. Beetiin daayireekt gara Dubaayii dhuftee biyyoota Arabaa biraarraa hojjetteeti gara dhufte. No, ani daayireektii dhumaan dhufee biyyarraa jechuudha. Ani biyya alaa kana badaan jaalladhu ture. Maaliif abbaan koo amarree lubbuudhaan hin jiru. Abbaan koo baay'ee na jaallata. Innaa na barsiisaas ture. Biyya alaa kana badaan hin jaalladhu. Yeroon kutaa 12 kufu garuu hawwisaa ture akkan biyya alaa deemu jechuudha. Ani immoo yeroo san fedhiin qabu ture. Na yaadadha. Birrii 100 borsaasaa keessa haatii sanan yeroo sanii kurtuu feestaalii jira ture. Uffata koo kurtuu feestaalii keessa naqee sanan Addis Ababaa keessa hin beeku ture jechuudha. 6 kiiloo amma Addis Ababaa Yuunivarsiitii kan jedhamu achittan bu'ee asumaan obboleettii cimtuun qabaa micookoo kan naa guddistu ishiin daandii irratti argadhee mana namaan barbaadan jedhee akkuma asii mana maadaamii kan jedhamu mana namaan barbaadan jedheeni. Finfinnee keessatti faana wal argine. Ati jalqaba gincirraa kaatee moo gincirraa? Gincirraa ka'ee Addis Ababaa dhumatti jechuudha. Yeroo sana baay'een kun carraa waaqayyooti si galee namni Finfinnee jechuun biyya baay'ee guddaadha si galee lookeeshiniin qabdu waan qabdu biyya beektu mana beektu mana deemtu akka nama biraatti gabachuuti. እና አውቶቡስ ተራ አይ ቲንክ አውቶቡስ ተራ 6 ኪሎ ቀበሌ ለተፈካሪ ራፈዴራ ሽፋን ወለርጌ በሩንሰን በርባዳ አንከናንከን በረቻቱ ጉያ ወጀቹን ደኔኒ አቹማን አንስነ መነን በርባዳን አንጀቴ የሮሰን ኢባፉሪ ነቀጠርቴ ጀቹራ የሮሰን ኢባፉሪ ነቀጠረሚ አቹመቱ አኩመ ተሳቶ ለርጊኔ ያው ወሊን እለቹሜ መቃል አካማት ጀቹራ ማሊፊ namni yeroo ammaa obbolee waliin jaalatu bakka jechuun
maatiin sila baay'ateef yookiin firii sila baay'ateef miti halagaatu namaaf fira ta'a kan jedhamu. Ishiin amma halagaa fi garuu ammatti obboleewwan koo obboleetti koo caalsii jechuudha. Waaqayyoon amanatti gaafa baatu biyya hin beekne keessatti namoota hin beekne keessatti firasii godhee even aga guyyaa har'aatti mucayyoo maatii taatanii walitti dhufeenya keessa jabaatee mucayyoo kiyya bira taa'u jechuun dhugaa baay'ee nama addaati. Asumaan galatoo jechuun barbaada. Anis akka maatii qabdu tiiviitti ulfaadhu ati nama jabduudha. Dhugaa namoota kee nufaa baay'atanii biyya Itoophiyaatti bakkuma hundattuu nufaa baay'atan jechuun barbaada. Tole haa ta'u. Daarektii duubaa wal dhufee jechuudha. Akkuma ammansiin jedhetti ganniin na bira kaa'ee deeminaan jechaa turtee እና ቤታ ጊዜ አከነማስ ነማፍ ጊዜ ያዱ ውልፋታራ አዲስ አበባ ኬሰ ጆሌ ቅበተኒ ማልጅቹን ውልፋታራ እና ሚጮኮ ብየት ገልጂን ቱሪ ሃደ ኮብራ ሃርሜን ኮጅርቲ ባይንሽ ያለዳ እና እሺ ብራ ጉደቻ ተውት የውቃት ኮፊ አከስ ቴርሽን ምናምን አችቲ በሩ ሰጀል ቀብዴና ጥቆ ቤክታ አመመክሊት አነስ ጠብዴ አባሽ ጠብዴ በሩሰስ ጠብዴ ኩን ነቲንግ ዳጅቹ አናፍና አመቶኮ ከነያዴ ያው ኑለማኒ ወቀብዴዩ በሩሰሽቲ ጭሙዳ ድርቀማ ኢዶ ጅጅሩ ቀብድ ጀዴ ተነምርቴሴ ኢዶኒ ሙሚጃ ተውፊ ሽብራዋንቴኩ ማለት አችቲ ጉደቴ ማቲ ለጀዴ ተነስለያዱ ሽቅ መብረቲ ይሴታን ፌጅቹና ከነተን ፌዱባይ Wow. Dhugaa baay'ee nama addaati. Jechuun maqaa qabnu bitiin amma sirrii siinqisiifachuu barbaada. Akkamimoo jireenyi Dubaayii haala kan namoota baay'ee oollaan mana malee keessa hojjetu. Bu'aa bayii jireenya baay'ee keessa darbu. Dubaayitti bitiin akkam ture. ያው ቤቴንስ አኩመ ጆሌ ካኒ ነማታሚ ወጀቴርቲ አመዲዮተን ዲሲመሌ ወጀቻተነን ቱሬ ኮንትራተ ገሌራ ኮንትራታ ናታነን ዶለማቲነን በሄ ባይው ፋታ አንሞ አከሳረ ቢፈከና አመዩን በሬ ጥቆን ከፈያለት በ ዘልቀበ ከነ ፊ ኮንትራታ ጊዜን ከሉ ከፈልቲንኬ ኩማፊ በጃት በገሩ ጅልፈን ቤኩ Ishuman beeku yuunan sodaadha. Maaliif nuyi biyyatti kan guddanne okkeeyyuu gisee jennu afaan namni intanii hojjechaa waan ta'eef hin sodaannaa jechuudha. Waanuma beeknuyyuu akkaataa saniin tiraanziitiidhaan wal galaatu turre maadaamii kiyya faana. Innaa achitti akkas jaajaa namni hojjedhee sanan kaansipeeshiniidhaan ba'ee mana lammaffaas nan galee achis laata hojjennaan ba'ee aayidii nan hojjisiifadhee. እና ገቲ ጋሪቲን ምን ማዳም ነገሪ ይችላል ቶል ሀዘ ጋባይ ነው ማጃይዋ እስቲ ሙደኖ ዱባይ ሰቲ ሲሙደቲ አክስሞ ሲሞ ሙታኖ ባይ አፈየደቱ ሰበብሳ ጆሊ ባይኒ ሲላ ሚዲያ ከነረት ሲቤኩ አክስሞ ሲሞ ሆጂ ደላላቱ ሰቲ ናሞኒ ባይ ሰበቢ ከና ኮንታክት ሲጎል ዋንቴፊ ሜ እንደኖ አትቃው ኮፈልቺ ሰሳተው አከስማስሙ ከነከነ በበስ ሰሳተው ነው ባይኪስማስ ሞዴል ነው ባይ ቻሌንጅ ነሙደቴራ ያ ጆን ላይኒ ከነበቲ አይ ዶንት ኖ ጆሊ ባይ ነጃለተን አርገጤራ በቃ ብሩ መሳኒቲን ቢተኒቶ ነራ አነቱ ሩሳን ራፈየድማ ረጫለ ድቹራ ያው ሳንስ ወንተ በርባደን ይሆን አኒ ኤሲ ፍሬ አነት ፈየደማ ጅራገሩ ጆሌን ጃለለ ሀዳና ፍቀዋና ፊጀቹራ በቃ ጀቸ ሳኒፊን ቀው ጆሌ መና ማዳሚ ባይቶ ኮንሲንጃለታ ሲንጭንጡላ ሲንጎበዚላ ወንደ ከሚዩ እንደንዴሱ ወንተ ተቆዮ ካሮርሲተኒ ብቻ እንዲስና ማሊክ ገልማንጌ ሰኒስ አኒያማ ኦጂዮ ላይኒ ከና ኦጂ ለጅዴታንን ይያዱ ማሊክ ሜቢ ኪሳሪቶ ኢሱን ደንዳ ከርማዳሚት መነ ማዳሚት ዴቢዩን ደንዳ ሲኒገሌ ገሯና ፊኒ ኦማጋ ፊነትን ፊዱ ማለት ነጋዴን ተኮን ከሰራ
gadi bu'aas nuufas jechuudha. Ijoolleen mana maadaamii jirtan chaalenjii baay'ee anis waan hin dabarsuuf jechuudha. Mana tokko kontiraata gizeen garuu isa lammaffaa chaalenjii baay'ee hin dabarsii ture. Daa'ima guddisaa kanan ture. Hirriibaan qabu ture. Kana hunda dandeessaniitu sanaanuu ibsa maatii taatanii ijoollee mana maadaamii jechuun shaamadha dhugaa. Maaliif bakka ofii isaaniitiif gurrachaatu maatii isaaniitiif obboleewwan isaaniitiif daa'ima isaaniitiif yaadni yoo jiraate hojii kamiyyuu hojjetamaa jechuudha. Namoonni tokko amma birrii qabatanii yookiin yaada qabaachuu dhiisuu danda'u. Yaada san garuu yoo qabaatte liqeeffattee yoo jalqabdaa jechuudha. Ani hojii kanatti amma karaa waggaa tokkotti deemanii ganaadha garuu I think yeroo abbaan kun boqotu sanii isuma dagachuudhaaf jedhee sanan manumattan jalqabee ture. Haa ta'u malee karaa guddisneetoo amma immoo kophaatti baaltinaa banadheeraa. Isas immoo guddisee tanan waggaa har'aa suuqii guddaa nan bana jedhee sana yaada waaqayyoon na gargaara. Waan tokko gochuudhaaf dura yaadadha kan birrii caala yaadatu dursa waan ta'eef ani immoo qaxaleedha goobessiidha yaada baay'een qaba. Kanadha. Ijoollee Itoophiyaa kan ta'an dhalata Itoophiyaa kan ta'anii chaalenjii baay'ee keessa akka darban beekamaadha. Wal fayyadaas wal guddisaa akka deeman beekamaadha. Garuuyyuu yeroo baay'ee hin miidhamu ijoollee shamarranii keessattuu ijoollee shamarranii baay'ee miidhamu. Garaan isaanii akkuma ati jettee duratti kaastee turte akka shaamatii isaan jette dhuguma akka shaamatii jedhee kanaaf akka keetti yeroo baay'ee lubbuu isaanii yeroo dabarsan hin argina. I think mudannoo yeroo darbee mudate irratti yeroo baay'ee immoo madaamiidhaan yeroo miidhaman hin argina biyyoota garaagaraatti jechuudha. So isaaniif erga maal qabudha? Duuni filannoo salphamaa miti waan ta'eef of balleessuun sababii isaa maatiin hin barbaada ijoollee beektee firii ishee hin barbaada ijoollee boru guddatanii iddoo guddaa ka'uu danda'u. Abjuu isaanii waan dhumateef itti fakkaatee jireenyi waan dhumateef itti fakkaatee imala isaanii karaatti hambisu. So isaaniif akka shamara tokkotti keessattuu akka nama Dubaay yookaan biyyoota Arabaa keessa jiraatee dabarsetti akkasumas akka mana madaamii hojjete tokkotti maal jettanii? Duraan dursa garuu duuni murteessaa miti jedhee kana yaada. Maaliif anis isa keessa darbeera. Even of ajjeessu iyyuu ga'eera. Dubaayuma keessatti iyyuu garuu waanuma isteeppii xiqqoodhuma yoo yaaddanii hin darbaa jechuudha. Siin galee nuyi shamarran jechuudha dafneetoo aadaa. Akkuma garaan keenya laafuu namaan na'uu haariin dandeenyu ijoollee dhiiraatiif garaagarummaan keenya kanadha. Aarii san xiqquma odoo dabarsine wanta kamiyyuu birrii dhabuus yoo ta'e zeeroorraa hin argannaa jechuudha. Maaliif waaqayyoon wanta tokko nu kenneetoo yoo nu dhowwate boruu wanta guddaa nu qopheessee jira jedhee sana yaada akka ofii kiyyaatiif jechuudha. Maaliif naman ani argadheetoo sirriitti naman dhabee waan ta'eef jechuudha. Naman zeeroorraa ka'eetoo ammas iddoo guddaan jira miti. Garuu bakka yeelatiin jiraachinen sixan jedhamti odoo nyaatiin bulu miicoo kiyyaa nan barsiisaa ulaagaa tokko nan qabaa jechuudha. Kanaafuu please ijoollee shamarran keenya dhaabbadhaatii harmee keessa ilaala kaan isaatii jechuudha. Maaliif Eriyaanis yookiin torban tokko torban lama ji'a tokko caalaa namaaf hin gadditu. Obboleessis yoo ta'e obboleettiinis yoo ta'e obboleessi tokko obboleessa tokkootiin irraanfataa jechuudha. Gaddaa obboleettiinis obboleettiidhaan. Harmeen garuu yoomiyyuu hin irraanfattu. Abbaanis akkasumana. Ani harmee kanan jedhu harmeen koo baay'ee na jaalatti. Baay'ee na sassabbiina. Kanaafan haadhaan yeroo baay'ee haadhaan isiniin jedhee jechuudha. Ishee maaf jettaniitoo cimaa dhabdanis yoo ta'e hin argattu jechuudha. Jabaadhaan siin jedha. Dhugaa ulfaadhu beekikoo akkuma dhageessan anis waan tokko waan jechuu barbaadu oolonni keenya shamarranii har'i baruu miti. Har'a dandeen har'a rakkattan har'a sobamtan jechuun boru sobamtu boru rakkattu miti.
So boru ifa haaratu jira. Guddina haaratu jira. Imala haaratu jira. Har'a aartanii murtii hin taane murteessuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma beektan jettee nama miidhu jiru. Ofuma keenya miidhu. Dhiirris haa ta'u shamarran jechuudha. Murtii akkasii murteessuudhaa of haguugsanii jechuun barbaada. Tole haa ta'u beekii koo waan baay'ee kaasnee dubbannee waan baay'ee jireenyaa dhugaa ajaa'ibaan qoodde waan baay'ee sirna baratu jedhee abdii qabaa hordoftoonni qabnuutiin mee dhumarratti nama galateeffachuu barbaadu. Jira mitiilee namni gaafa imala jireenyaa imalu namni jireenya isaa keessatti dhiibbaa addaa uumee push godhee hin dhabamu waan ta'eef nama akka addaatti galateeffachuu barbaadu. Oolmaa addaa naaf ooleetti. Zaman oolmaa addaa naaf oolee jedhu ammatti ganniidha. Ganni tashooma. Innaa ganni koo baay'ee tokkoon si jaalladha. Ammarree darbinaa jiraadhu. Iddoo guddaatti akka na eegduun akka naaf hawwitu nan beeka waan ta'eef yeroo dhiyootti galmaanan si ga'a. Harmee koo dimbilaal dheeressaa bareeddu koo ati jechuun bifa kiyya qabdudha. Anaaf jettee wanta baay'ee dabarsiteera. Harmee koo jechuun anaaf hiriyaa koodha. Wanta garaa kiyya keessa jiru yoon rakkadhee, yoon gaddee, yoo namni na muufachiise bakka akkuma na bira jirtuttan silkiidhaanan itti bu'aa. Na gorsiti naan lolti. Harmee koo baay'ee tokkoon si jaalladha. Murinaaf dheeradhu. Sin gammachisa kara fuulduraatti sin jira. Thank you. Dhugaa beekii koo ulfaadhu. Itti aansuun dhumarratti wanti si jechuu barbaadu beetiin har'a jalqabne ishii kana boruu mee otoo maal taatee mul'ati ishii maali? Beetiin wanta baay'eedha hawwiin ishii yaa karuma nigdiiti. Nigdiidhaan bahuun barbaaddu. Isuman amma qabadhee cimsee tanan waaqayyoon na gargaare suuqii guddaa bal'isee tanan karuma fuulduraatti immoo wal faana hojjannaa jechuudha. Ani garuu Dubaay keessatti mana nyaataa banuudha hawwiin koo jechuudha. Mana nyaataa banee tanan jechuun mana nyaataa guddaa odoo hin taane jira miti wantoota xixiqqaa qorsiidhaaf kan ta'anii, misaadhaaf kan ta'anii isadha hawwiin koo. Waaqayyoon na gargaara. Asumaan beetiin daldala baaltinaa hojjechaa jirti. Wantoota garaagaraa gurguraa jirti. Eessatti argamti? Haala akkamiin namoota sin beekti? Ani kan iddoon argamni kiyyaa Shaarjaa Maataa day to day dudduubadha. Warroonni dhufuu barbaadan illee kottaati qaamaanii na jajjabeessaan siniin jedha. Na bira kan jiru baaltinaa shiroo barbarree harmee kun kan qopheessite harki harmee immoo anuma mi'aawu waan ta'eef sinitti mi'aa'a. Na kottaati bitadha. Wanta dhabdan hin jiru na bira. Na jajjabeessaa. Sinarra yoo na jajjabeessitanii ani immoo boru gizee na barbaadan sanirratti maallaqaan qofa miti namni kan wal gargaaru yaadadha. Beetii bira immoo yaadni kamiyyuu fudhatamaadha. Ani birrii isinii kennuu dhiisuu danda'a. Garuu yoo na gaafattanii yaadaanis ta'e wal gargaara jechuudha. Sinii waa sina jabeessitan ani immoo achiin sin jabeessan sinin jedha. Jabaadhaa sinan jaaladha hundumti keessanuu yoon balleessee dhiifama galatooma. Tole haa ta'u dhaggeeffattoota qabduutii akkuma dhageessan wantoota baay'ee bu'aa bahii jireenya ishee akkasumas immoo muuxannoo garaagaraa kaasnee haasa'aa turre Itoophiyaadhaa hamma Dubaayitti jechuudha. Waan baay'ee irraa baratu jedheen hawwii qaba. Dhugaa beetii koo ulfaadhu kabajami. Akkasumas immoo baaltinnaa qabdii wantoota garaagaraa keessatti kan gurgurtu. Isinis immoo irraa bitachuudhaan ishees akka tumsitan jechuun barbaada. Warri iddoo argamaa ishee barbaadan akkuma ishee isinitti himtee dhuftanii qaamaan argamtan bitachuu dandeessu. Akkasuma immoo karaa miidiyaa sooshaal miidiyaa beetii karaa tiiktookii yeroo baay'ee kan argamtu. TikTok irratti argachuu dandeessu. Akkasumas immoo bilbila jala isinii kaa'u kanarratti bilbiltaniis karaa WhatsAppii dubbistanii bitattanii irraa ajajachuu ni dandeessu. Wantoota garaagaraa wanti kamuu ishee biratti hin dhabamu. Ulfaadha jechuun barbaada. Dhumarratti qabduutii bitiif yaada qabdu. Cimsaan siniin jedha. Subscribe gochuun irraanfatinaa.
dhageessaniirtu. Marree dhaggeeffattoota qabdu tiivii isinis immoo sabskiraayib gochaa, sheer gochaa, koomentii barreessaa yaada keessan nuuf qoodaa jechuun barbaada. Torbee immoo qophii biraatiin walitti deebinaa. Warri immoo qabdu tiivii irratti hirmaadhee mudannoo muuxannoo koo qooddachuun barbaada jettanii bilbila jala kana irratti bilbiltanii na quunnamuu dandeessu. Ulfaadhaa kabajamaa horaa bulaa deebanaa.